naannoo Somaalee aanaa dhikkee keessatti ilmaan Oromoo kaabinootaa fi loltoota bilxiqinnaan hidhaatti guuramaa jiraachuun ifoome. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Naannoo Somaalee aanaa dhikkee ganda erergootaa bakka addaa kellaa duwwaa 5 jedhamutti kaabinoonni biltsiginnaa loltoota isaanii waliin ta'uun hawaasa Oromoo sababa tokko malee hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen ONM himanitti ilmaan Oromoo kana dura bakka kanaa shira murna gabroonfataa biltsiginnaa uumeen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Bahaa Naagoroo guutuu magaalaa Karramillee qubatan bakka isaan irraa dhufanitti humnaan deebisuun torban 2 dura hidhamanii hangammaatti dararamaa argaa kan jiran Saayidoo Ahmad Muummee Adam Yuyyuu Ahmad Lashoo Maamudii fi kanneen biroo hedduu ta'uun himaniiru. Murni gabroonfataa jiran saboota kuush walitti buusee bu'aa siyaasaa gidduutti argachuuf dhamaa jiru kaabinootaa fi loltoota Somaaleetti bobbaasuun sababa waraqaa eenyummaa aanaa irraa dhuftanii maaliif fiduu diddan jedhuun yakkee namoota kana ergaa hidhaatti darbatee booda qabeenyi isaanii jalaa saamuun itti dabaluun ibsameera. Godina Harargee aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee keessatti maqaa bakka dhuftanitti sin deebisna jechuun mana isaanii kan irratti diigan ta'uu kan yaadachiisan maddeen hoogganni fakkeessaa fi gara jabeessi biltsiginnaa Abiyyi Ahmad gama tokkoon akka waan gaarii isaaniif yaadetti bakka isaan irraa buqqa'anitti waan deebisu fakkaate gama kaaniin immoo sababa adda addaan sobaan yakkee lukeelee isaan dararsiisaa jiraachuun ifoomeera. Aanaa Goorootti loltoonni PP saamicha hawaasa irratti raawwachaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Bahaa Harargee aanaa Gooroo Araddaa Burqaa Eelaa jedhamu keessatti loltoonni gara jabeeyyii bilxiginnaa torban kana guutuu maqaa deeggarsa milishaa jedhuun hawaasa irratti saamicha geggeessaa jiraachuun jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen diinagdee impaayiratti utubuuf halkaniif guyyaa dhama'an afoosha tokko irraa misingaa kuntaala 3 kan saamaa jiran yoo ta'u maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun immoo afoosha tokko irraa qarshii 42,000 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa ifoomsaniiru. Aanichaa fi goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni bilxiginnaa diinagdee impaayiratti kufaatii irraa baraaruuf halkaniif guyyaa ifaajan hoggaa biyyoonni alaa deeggarsa duraan impaayirattiif gochaa turan irraa dhaabanii fi waan ittiin meeshaa waraanaa bitatu dhabu hanqina isaa kana guuttachuuf saamicha jabaa maqaa baajata impaayiratti tiriliyoona galchine jedhuun imaammata IMF'n uummata kaffaltiin quncisaa jira. Aanaa Baabboo Gambeel keessatti humnoonni bilxiginnaa dirqamaan hawaasa gara dirree waraanaatti guuruu hammeessanii jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaajiksaa Sirnaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel ganda Igguu guutee keessatti gaafa gurraandhala 26 bara 2026 humnoonni maafiyaa bilxiginnaa sirna bosasee kufaatii jala ga'e deebisanii ol qabuuf ifaajan abbootii maatii fi dargaggoota abdii egeree Oromoo ta'an dirqamaan gara mooraa leenjii impaayireettiitti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni gandicha keessaa qabamanii fe'aman baay'inni isaanii 250 ol kan ta'an yoo ta'u ammaaf kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Raamataa Jamaal, Saadam Ibrahim, Taahir Ayyalaa, Tahaa Jamaal, Taahir Qixxeessaa, Kamaal Suleymaan, Hamzaa Hasan, Bashir Hasan, Jireenyaa Geetanaa, Kaandaa Jamaal, Kariim Muhammad, Yaasin Bultii, Fufaata Sammaa fi Tamasgeen ol jirraa yoo ta'an Anaadhuma kana bulchiinsa magaalaa Baabboo ganda duwwaa tokko keessatti ammoo dargaggoota hordoftoota amantaa musliimaa ta'an kanneen maqaan isaanii Mangistuu Indaaluu, Taahir Sheek Kadir Huseenii fi Bultii jedhaman sooma hiikaa booda osoo isaan masjiidaa salaataa jiranii halkan keessaa toora sa'aa 2tti masjiidatti ol seenuun reebicha ulfaataa irraan gahanii fuudhanii deemuun gara mooraa leenjiitti erguu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma kanaan itti fufuudhaan jaleewwan kun gaafa gurraandhala 26 bara 2026 aanichuma ganda daamotaa mana jaartee keessatti nama maqaan isaa Kadir Aabbosee jedhamu utuu inni dhimma dhuunfaa isaaf gara magaalaa deemaa jiru daandii irratti qabuun meeshaa waraanaa kilaashii dirqamaan itti kennuun kanaan booda hidhatteen waliin waboo loluu qabda jechuun of duukaa fuudhanii osoo deemaa jiranii namni kun tasuma iyyuu kanaan dura meeshaa waraanaatti fayyadamuu kan hin beekne ta'uu irraan kan ka'e utuu meeshaa baatee hawaasa keessa taa'u harkaa baarraquun hawaasa nagaa nama maqaan ishee Aadde Almaas Guddataa jedhamtu garaa ishee irra rasaasaan rukutee lubbuu ishee obbaafachiisuu maddeen himan. Maddeen himanitti Aadde Almaas nama maatii qabduu fi haadha hiyyeessaa tuttuqqaa siyaasaa hin qabne ta'uu himuun hawaasa leenjii waraanummaa hin qabnee fi qabaa meeshaa waraanaa hin beeknetti meeshaa waraanaa kennuun uummata nagaan waliin jiraachaa turan wal ajjeesisuun warra gumaa walitti taasisanii obboleeyyan walitti diinomsaa jiraachuu addeessaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu rakkoo qulqullina nyaataan kan ka'e dhukkubaan saaxilamaa jiraachuu fi
tajaajila intarneetaas irraa kutuun barattoota akka rakkisaa jiran gabaafame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Mooraa yuunivarsiitii madda walaabuu keessatti barattoonni nyaatni isaaniif kennamaa jiru qulqullina dhabuu irraan kan ka'e dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuu fi itti fayyadama intarneetaa waayifaa irraa uguruun mirgi keenya sarbamaa jira jechuun barattoonni har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise addeessan. Akka maddeen ibsanitti haalli itti fayyadama nyaata fi dhugaatii keenya hedduu yaaddessaadha dubbachuuf mirga hin qabnu yoo dubbanne humna waraanaa achi keessa jiruu fi poolisoota moorichaan rakkoon ulfaatan irratti raawwatamaa jira jedhan. Haalli itti fayyadama nyaata fi dhugaatii keenya akkasumas tajaajila intarneetaa karaa koree barattoota itti gaafatamtoota moorichaan gaafii gaafannee turrus homaa wanti nuuf deebi'es hin jiru. Humnoonni waraanaa achi keessa jiranis sa'aatii nyaata keenya fayyadamnu irratti nu doorsisuu jechuun ibsaniiru. Sababa garaagaras barattoota irra barbaadanii mooraa keessa ari'uu reebuu fi hidhuun mooricha keessatti bartee ta'eera jechuun kan himan barattoonni moorichaa hidhattoonni poolisii federaalaa heddumminaan mooraa sana keessa kan jiran doormii barattoota dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne keessa deemuun doorsisa raawwachaa jiraachuu eeraniiru. Irra caalattis mooraa kana keessatti ilaalchi ilmaan Oromoof qaban diinummaa guddaa ta'uu ibsuun kutaa fi amantiin qooduun gochaa fedhii isaanii raawwachuun aadaa tiksitoota empaayeratti mooricha keessatti argamanidha jechuun rakkoo irra ga'aa jiru dabaluun ibsaniiru. Iraan haleellaa Ameerikaa fi Israa'el gidduutti lammiilee Chaayinaa eeguuf waan hunda akka gootu ministeerri alaa hime. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Iraan miseensota olaanoo koree giddu galeessaa Chaayinaa fi gita isaanii waangiyyiif ibsa kenneen waraana Ameerikaa fi Israa'el jalqaban gidduutti nageenya lammiilee Chaayinaa biyyattii keessa jiran mirkaneessuuf waan hunda akka godhan waadaa galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Aragaachi yaada kana kan kennan bilbila kaleessaa waangi waliin taasisaniin yoo ta'u waamichi kun haala Iraan irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u Teheraan gatii kamiinuu ofirraa ittistii jedha ministeerri dhimma alaa Beejiing ibsa kenneen. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen Sayid Abbaas Aragaachi gama Iraaniin nageenyaa fi tasgabbii hojjettootaa fi dhaabbilee Chaayinaa mirkaneessuuf waan danda'u hunda akka godhu hubataniiru. Aragaachiin waangiitti akka himanitti Waashingiteen marii isaanii itti fufee jiru keessatti yeroo lammataaf Iraan irratti waraana bante gama lamaan marii marsaa isa dhumaa irratti guddina gaarii agarsiisanillee US fi Israa'el sanbata darbe haleellaa tasa Iraan irratti kan jalqaban yoo ta'u ministeerri haajaa alaa Omaan kan marii alkallattiin marsaa dhumaa Waashingitenii fi Teheraan gidduutti taasifame giddu galeessa ta'e waliigalteen nagaa yeroo kamiyyuu caalaa dhiyoo ta'u erga dubbatanii booda. Badrii Al-Busaayidii haleellaan Iraan irratti raawwatame jalqabuu isaa sa'aatii muraasa dura gaaffii fi deebii CBS News waliin taasisaniin waliigalteen nagaan nu harka jiraa jedhan. Oduudhumaa ba'aa giddu galeessaan walqabateen humnoonni Israa'el haleellaa Teeraanii fi Beeruut irratti taasisan itti fufaniin lakkoofsi namoota du'anii Iraanii fi Libaanos keessatti namoota 600 caaleera. Kunis haleellaa tamsaasaa mootummaa Iraan irratti raawwatame dabalateeti. Aangawoonni Saawudii akka jedhanitti dirooniin 2 imbaasii Ameerikaa Riyaad jiru rukutanii balaa ibiddaa daangeffamee fi miidhaa xiqqaa qaqqabsiiseera. Hojii waraanaa Ameerikaa ba'aa giddu galeessaa keessatti itti gaafatamummaa kan qabu ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Seentikoom humnoonni isaa dhaabbilee ajajaa fi to'annoo korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa dhaabbilee ittisa qilleensaa akkasumas bakka misaa'ilaa fi diroonii furguggisuu fi buufata xiyyaaraa barbadeessuu ibseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaa Waagalaan keessatti diina adabuu beeksise. Abdii fi gaachanni sabaa waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Waagalaan ganda qexoo 17 bakka addaa haadha uggaa fi hobbii jedhamu keessatti diina kallattii lamaan bobbaatee qonnaan bultootaa fi dargaggoota Oromoo gara dirree waraanaatti guurtee erguuf sochootu irratti tarkaanfii fudhateen hedduu ajjeesee gariin madoon adabuun injifannoo gonfatee jira. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 7 fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa harcaasuun qalii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Humni ergamtoota diinaa tarkaanfii irra ga'e kanaan miidhaa jajjabaan kan irratti raawwatame yoo ta'u namoota isheen ukkaamsitee deemaa turtes harkaa facaasuun salphisee baqachiisuun of duuba deebisee jira. Tarkaanfii abdiin sabaa waraanni bilisummaa Oromoon ergamtoota PP irratti fudhatu cimee itti